isin ustaada guddaadha anayyuudha. Maaliif nama bakka hunda deeme nama biyya daawwate dhugaadha hayyuudhati dhugum. wallahi hayyuudha nama biyya qabsaa'e asitti illee mootummaa eebbisee mootummaa deermoon mootummaa moominaa biyya nageenya buusaa nageenya lafaa labsaa jedhee uummata Oromoo nageenya walitti raasaa ture. Kanaaf natti loorisan har'aani dhugaa qabdan miti dhugaan keessan isinii bal'atu kunoo kan akka keessanii kana barbaada. Dhugaadhaan nama deeggaru dhugaadhaan nama bira dhaabbachuu kabajaa isin biraa qabu. Illee ani walitti dhaabbachuun kun bareeda. Ilmaan abbaa tokkoo walitti qoosuun. Amma namni dhufee kan mana keessa taa'u akka ati qoftaa sotuuf miti. Amma qoosaan jiran ustaaza taasaaran Ustaaza ma walaggaa gaafii deebii isin gaafataadha. Isin akka kabajaa tokkotti gaafa namni natti qosu maal dhaliftu. Gaafa namni qodaa darbate kana san gaafa namni dhufee muudii natti qabatu engadina gaafa turtani. Maa uummata kana gadi baatanii mucaa kanatti maali roorrisan mucaa kanatti maali kadda jirti. Gaafa qaamaan kiyya buluu qabee kana salamee ture. Anaa miti kan jamuutti kee naan jamuun dhaqee buluu kiyya lana baase. Kaampaanii na buluu kennaan. Har'a paaspoortiin qabu. Ustaazi Abzaa isin gaafatanii tu paaspoortii gosa nama natti bitanii lagatan. Aan ustaaz Amzaa duukaa walloleera sababii keetti walloleera. Walloleeran. Dubbadhaa. Siigalee. Ustaaz Amzaa duukaa walloleera mee haati faadhee dubbattu Mubaarakiin olaa seensistu ballee waanuma Mubaarak si godhe kana hawaasa irratti sasaaxilla. Afaan isaatiin inni safeera gaaboo. Mubaarak maal godha Mubaarak shira guddaan deema mucaa ajjeesoo barbaada maal godha horteedhe. Maal godhan jedhinaan amma akka Mubaarak Ahmad maal godhan jedhinaa seenu maaliif wanti furmaata sii ta'uu qabu. Maal godha yeroo mucaa makkee bulu nama dhagahe. Mana keessa haadhamedha. Mana keessa haadhamee jira dhala. Haati mana nama dhaggeeffadhu furmaanni akkasii godhamu barbaadadhu. Mataan nama meera barre wallahi mataan nama burjaa jira namoota kana wajjin. Maaliif manni kun maaliif natti taphatan jedhan barre ana akka deengadda ala deengadda Oromoodhaaf jecha hin qabsaa'ee dhaabbataa ture miti hadha biyya alaa kana keessatti uummata Oromootii dhaabbata hojii kan qooddisadhe garuu gaafa kana dhufanii qodaa xalabatanii kana sananii jechuudha qodaa kisaaraa keessa galchan Suudaanii kana wallahi kisaaraa keessa namni gadi been irraa dubbata illee hin jiru. Ani immoo nama ta'e deengadda nama karaarra ture. Amma ustaaza ma walaggaa gara furmaataatti ala deemnu. Gaafi deebii tokko qofa isin qabadhaa naa deebisa. Goota Oromoo nyaata bite. Diina biraa nyaata bite dubbadha. Annama waraana keessa ture. Inni galee. Goota Oromoo eenyuun dee nyaata bite gaafi deebiidha kun. Naa deebisa. Muti dhaqaati. Ustaazi. An deebisu hame? An akka yaada kootiitti Mubaarak Masammaatiif haadha faaxeeti. Dhaggeeffadhaa gaa. Hundi keessanuu warri harka rukuttan warri qoostanu ustaaza ma walaggaa isinis muitii qabatanii teessanii gaafii deebii isin gaafannaan deebisuu danii gaafii deebiin kun naan deebine amma yoo wanaatti an karaaraan jira waraqaan qaban jedha ani ayedii caccabsee nyaadhu mardiin na nyaachisanii sirii natti godhanii ka'anii rakkina sammuu qaba biyyatti galchanii ani lolee jala kana saaxileennaan siriin irraa kanii nanaaf argadhee kan namni qara'uuttis immoo ilma namaa barsiisuudhaaf ilma namaatiif qoricha kennuudhaaf kennan malee ilma namaa dararanii maallaqatti argachuudhaaf biizinesa banachuudhaaf hin baane. Isin galee namoota sana hundi keessan hin beektan jedha. Gasirratti ilaalaa turtani. Ayyee jilbeenfadhu dhiifama na gaafadhu jedhaan ilma dhiiraati. Jilbeenfadhanii dhiifama gaafadhe amma fayyitee abaagettee biten. Akkuma sana fayyee abaatti deebi'e. Kan kana hojjetes ragaa wajjiniin kan Soomaaleenis maatiin qoolates Soomaaleedha. Kan haadha koo siriin immoo maqaa dharaa hojjetama. Yamaniitti hin badhe Yamanii keessa ture. Yamanii wanta amma Yamanii siriin himatu hojjetu hin jiru. Ayyamanii keessa nama taa'ee dhiisee beela. Biyya hunda keessa deemeen ture. Garoodha. An hayyuudha beekaadha. Hayyuu jala taa'anii waa dhaggeeffatan yeroo hayyuu waa dubbatu. Isin galee hayyuudha. Maaliif isin ustaaza guddaadha an hayyuudha. Maaliif nama bakka hunda deeme nama biyya daawwate. Dhugaadha hayyuudhati dhugum. Wallahi hayyuudha. Nama biyya qabsaa'e asitti illee mootummaa eebbisee mootummaa deermoon mootummaa moominaa biyya nageenya buusaa nageenya lafaa labsaa jedhee uummata Oromoo nageenya walitti raasaa ture. Kanaaf natti loorisan. Har'aani dhugaa qabdan miti dhugaan keessan isinii bal'atu kunoo kan akka keessanii kana barbaada. Dhugaadhaan nama deeggaru dhugaadhaan nama bira dhaabbachuu kabajaa isin biraa qabu. Anillee isin kabajaa isinillee isin kabajan. Kanaaf galatooma alfadhaa isin jedha. Ishii Mubaarak Musammaa ayyee rakkina kan kun beekaa hadiqaa keessa guyyaa lama bule. Balbala mana isaatti banuu dennaan mana isaa taa'ee lafa lafee mana keessa adeemenni. Balbala mana isaatti banuu dennaan jechuudha asii mana keessa adeemennaan dhaqee rukutee dhabee balbala mana isaa taa'ee liibii gale. Mana keessa aadan jadi mana kita sun. Maaliif? Mana keessa natti banuu an bakkee mul'aa miti bakka bulu dhabee mana isaa dhaqe. Kunoo ol galee dubbatu inni. Kana iyyii gasitti ol jettanii
Murinatti qabata ajandaa na godhata na jala deemee rabbasha nama. Kun isa taa'ee qamaa masa biyyi raasichinni. Akkan obboleessa keessaa hin qabne akkan obboleettiin qabne hin beeku. Hadlaa edaa gabuun bulee ammas na nyaata nyaanne manumaan qawwatti gala jechuudha. Ani amma asaa mada walagaatu na argitanii wallaahi hin gadditu hin azzantu naaf. Gwara bisiitti ma na beektan illee jechuudha. Hara biriittiin shaadheen gadda birii jedhu qaba. Hara biriittiin shaayee dhugu qabu. Kunuun sin agarsiisa bosaan kiyya qullaa dhala. Ayidii Mubaarakiin seensisi kunoo dhufeera. Seensisi baqqam. Ol seensi. Argaata miti. Ayidii malee waa tokko borsaa keessa jiru laa. Bakka ol Biriittiin seensi. gadi shaayee dhugu qabu. Ilaala rabbii jedhaati kana ilaala. Kun garaa isin hin nyaatu amma. Ahmadin ummata assalamu alaikum. Ahmaddiinin buusina mubaarakiin natti Mubaarak diinumaan akka kanaa ta'uu si duuye. Bakka ajandaa kadhaa kana akka namni tokko gargaarameen inni kadhaa isaa gadi badatee ba'a. Mubaarakiini bulookidha bulookidha. Basaaftuu mootummaati Mubaarak Musammaa basaaftuu mootummaati. Dhiifama naa qo'atu Usaamaa Walagaa dhiifama naa qo'atu. Mubaarakiin buuste bakka nutis gadi buuna mana keeti. Namni waan yaada isaa dubbachuu hin danda'u. Basaaftuu mootummaati. Mubaarak Musammaa jechuun basaaftuu mootummaati. Mootummaa kan inni biyyaa bees duraan sunee mootummaa kan Ergasi Mubaarakiin Mubaarakiin gadi buuste gadi bu'aa bakka guutuu keessan. dhufeera. Naan immoo namni na dhagaa guutuu isaaniin gadi buusa sirraa. Seensisi Mubaarakiin deebisi. Dafi. Ustaas isin dhugaadha. Dafi in seesisu taanaan guutuu isaanii gadi bu'aan jedhaan namootaan hin dhaggeeffatin nam tokko si dhaggeeffatu. Namootaan hin dhaggeeffatinaa. Nageenya ustaaz isin kabajna nu akka nama biraati miti. Isin kabajna. Mubarak dhaggeeffatu maa Mubarak dhaggeeffatu al tokko miti godhu. Mana ogeessa takkaa kite bana afaan kee banuu qabdu. Si galee manni kan koo kabajaa qaba. La ajandaa kadhaa kana yoom dhiibtaa? Tokkoffaati. Ajandaa kadhaa kana yoom dhiibtaa? Kan shaamboo ofitti dhibee kan zayitii ofirra dhangalaasee kadhataa oolu si galee. An Ajandaa uummata kana Oromootiin yoom dhiibtaa rakkadhee ustaaz? biyya kana keessatti waan obboleessa darbuudhaaf Namaan kadhattuu jechuun akka seera biyya kanaatti nama dabsisa. Kadhattuu nama hin jedhiin. Mootummaa binaan jedhee ragaa naa ta'a waraabadheera. kadhataa oola zayitii ofirra dhangalaasee kadhataa oola. Mootummaan kun basaasa naan jedhee la. Basaaftuu mootummaa tammas. Basaaftuu mootummaati sin beeka. Sin beeka. Icciitii hanqee alaa mana hanqee beeka. Naan jedhee nan kasasa. Basaaftuu Mubaarak mootummaati. amma gargaarsa maddiin irra jira ajandaa biraa gidduudhaan hin fidin. Muurii qabati. Amaddiin Ammaa inni ammaa inni. La wallahi mana kana keessa Usaama Walagaa. Ustaas Usaama Walagaa. Dhiifama naa godhaati. Godha. Isin nama guddaadha miti. Adaraa akka hin arrafamne isin. Dhiifama naa godhaati. Akka isin arrafamtoon illee hin barbaadu. Dhiifama naa godhaa. Nama isin nama basaaftuu mootummaa nama hin beeku. Nama mootummaa qeequ. Adheen gadda boolii keessatti of daasee kitaaba mootummaa asitti burjaalee baatti gaafa jarri dhoskanu. Kana eebbisi eenyuun ni dhaqee. Ana. Kunoo suuraa isin agarsiisa. Ilaala. Inni kunoo dhaalaatti nimi ana. Kan jarri siriin natti hojjetan jaruma waa'ee mootummaatiif. Argaattan miti. Dhaqee eebbisiisee jennaan siriin natti hojjetan. Mubaarak Musammaa natti hojjetan saamsaa shimi. Kan qoratee gaafate immoo Somaaleedha. Maatii gochuu. Ani dhibbatti hin dubbadda. Soba tokko sobu. Qabeenya qabaadheeti miti. Ustaazaa amma Wallaggaa. Yoo dhuguma kabajamtan. Yoo dhuguma hajaallatamu uummata Oromoo biraallee fudhatu mattan. Furmaata naa kaa. Furmaata jireenya kooti. Mubaarakiin keessan galchina. Waa'ee jireenya kootii dubbadhaa. Furmaata naa kaa. Haala kee. Mubaarak basaaftuu mootummaati. Walillee hin galchina. Ahmadin. Mana ogeessa Mubaarak nama kaleessa namni tamma akkas gootu nama kaleessa haadha keenya miliyoona basaaftuu mootummaati. Ustaadha maa Walagaa yoo dhuguma namni kun lama kun naatu fudhatanii. Ustaadha godhaatti ma. Yoo namni kun lama kun naatu fudhatanii. Callisiisi jedhu. Mubaarakiin ol galchaatiin haadha suusaa rakkoo qabu. Callisi. Afaan tokko hin dubbatiin amma hin dubbadhu seedhutti. Mubaarakiin hin seenaa akka gadi hin buusne isa jalqabaa. Wallahi ustaadha ma Walagaa. Muduun keessanii namoonni as keessa jirtan muduun keessan gadi bu'aa. Namni kun ni sadan kun godhaatti ma. Ustaadha ma Walagaa gaafii tokkoon sitti kenna. Gaafii deebiidha. Gaafii deebiidha. Kaafadhaan jedhala jechuufi dhala. Nama kuma sadi jira. Isinillee yoo Mubaarak Musammaa kana deeggartan harka keessaa qabdanii isinillee basaaftuu mootummaati. Inni mootummaan jaallatu mootummaan deeggaru. Kanaaf raayyaatti biyyaa keessa ture innaan muudii natti qabataa sa'aatii 12 natti qaladaa sa'aatii 12 na jala deemee na asfaarra sinii galee hadha waan hin barbaadetti gochuu danda'edha maallaqa qaba ofirkaa ijoollee illee fidee bakkeetti qataa ture. Kanaaf muudii qabata. Mubaarak wallahi rabbiin haadha gotti nagaan nagalchin akka siriin natti hojjettees uummanni Oromoo baree jira. Si galee ustaadhaan Hamzaa Shimitti daawwattee hiikaa irraa mucaan nukkisee duraa jira jettee naan narraa hiikanii naan fayyise Oromoo ilaalaa turte.
waan hin mootummaa deeggaruuf waan hin mootummaa bira dhaabbaduuf siriin itti hojjettanii naannaa fiftanii kaatanii ammas achi kaatanii rakkina sammuu qaba biyyatti galchinetan miti dhaggeeffadhutti hima ati wallaahi impoortiitti booletti fuudhamna ati ustaazaa Zaashimis Somaaliinis hin fuudhamtan naman keessa jechuudha ustaazaa amma Wallaggaa immoo nagaaraa furmaata tokko naa kaa'ati tartiiba naa kaa'a yoo dhuguma dandeessan yoo dhuguma kabajaa qabattanii uummanni namni kun sadan kun isin ta'e jabaa isin ilaalaa isin nama guddaadha engaddas immoo nama dhaabbatee nagaaraa ture furmaata naa kaa'a edeetu nyaatanii hin bule ammallee agabuun jira birrii saantima tokko isin agarsiise ga'ee bosaa qollee jechuudha mana keessaalee na reeme uummanni kun immoo ajandaa qotaadha kana ajandaa natti qoraadhu immoo isaa waan mootummaa qeequ waan mootummaa rabbashuuf na rabbashe alakki taa'ee birrii biteena kunoo alakki taa'ee ishee godhaa fidaa jolle Abdigeeta gargaarra akkaawuntii Abdigeeta. maal na gargaarta alakki taa'ee birrii biteena arsiisaa turte barratti nama mootummaa qeequ nama mootummaa basaas warra sin beeka barra maal taate as keessaa taasise akkasiin kalimaa tokko dubbattu hin barbaaduun dhiifama naa godhin jee gaafa biyya keessatti of ilaaltamu bee biyya alaatti naftu Dubbadhu taanaan maal abbaa keetii ol nagalchite. biyya alaatti naftu sin jedhe bara hin galta Eessatti hangalaan biyyi koo asii. maaliif hin annooti galuu didda maaliif hin annooti gaddaatti galuu didda nutuun sodaannat akka agarte ittiin dubbatiin mubaarakitti akka agarte ittiin haasayin akka bokkaadha faaxee seete moo Hin sodaachisinaa dhiisaa waan sodaachisaniif hin jirtani. nutiyyuu sodaanna. Basaaftuu mootummaa waan ta'eef natti taphataa ture mucaan kun qaama seeraa keessa ture natti taphataa ture natti qallalaa ture uummata illee natti taphachiisaa ture an jireenya hin qabu birrii hin qabu har'a ifaa turteen kun amsaashim nama natti batanii laagatanii inni illee quba qaba sirii natti hojjetame illee quba qaba dawwalee narraa isiise kunoo inni kunoo sobaa gasiira jira kunoo. Ati ani nyaata nyaanne itti miti kana dhamini. Edaa gamuun bole nyaata dhaggeeffadhu. Waan itti torbee tokkoof nyaattu siifin kennaa kadhaa dhiista sooshaal miidiyaa irratti. Kadhaa miti paaspoortii koo baasaa naa kennaa. Biyya kana ilaa Usaama biyya kana muitee godhaame waa'ee kadhaa isaa naati waa'ee kadhachuu miti bara muitee godhaame biyya sana an paaspoortii koo naa baasaa naa kennaati an biyya kana keessaa qabna godhaadha barbaadu biyya Dubaay barbaadu. Dubaayaan keessa iyyuu barbaadu maaliif basaaftuu mootummaati waan ta'eef jiraachisuun hawwita hedduu nan godaana paaspoortii koo baasaa naa kenna nan deema. Kanaafuu kuma tokko siifan kennaa kadhaan. Kakatee kadhaa dhiisennaan ani kadhadho dhennaan rakkoo hin qabu. Lammata baheen kadhadhu. Ustaadha Mawalaggaa basaaftuu mootummaati isinillee Ustaadha Mawalaggaa isinillee Mubaarakillee basaaftuu mootummaati. Kanaaf yeroo baay'ee natti roorristu yeroo baay'ee natti qalladdu. Kanaaf ilmoo namaati ani nama dheengadaraatti biyya keessa ture qaama seeraatti ilaala kabajoo qabdanii nan kabajjanu har'a an birrii ittiin nyaata nyaadhu qabu kadhattuu naa jettanii ammas deebitanii xiqqeessaa jirtanii jechuudha isin galee. Kanaaf isin barree jirraa galatoomaa ulfaadhaa isin jenna isin galee. Jizaa keessa isin gaafa importii boletti muutamtan ilaaltan. Ati kan hin jedhin dhageenye bar elaa kunoo ani siifin kenna mubaarakis sii laata kana booda garuu qaama seeraa keessa ta'e bartanii alakki taa'ee illee natti bittanii naaf siisaa turtanii ofillee gatti keessa galtanii natti lafallabaa turtanii qaama seeraa tokkotti qalladuus gaafa importii boletti buutanii of argitan hundi keessan jechuudha. Warri muudii qabattan. Hadhaa ani ilmoo namaati. Diqaalaa wayii barandaatti hin dhalan. Isin galee. Ani hadhaa obboleessa dhabus fira dhabus biyya kana keessatti. Biyya gootiifannaa abbadde hadhas illee nan qabsaa nan Amaddiin abdiidhaaf Aleeksiin ol galchime. Wayne bannaati. Ustaadha Mawalaggaa geeffatanii. Amee rakkoon kee maa hin nadhaa Amaddiin. Dhaggeeffadhaa. Naasiyoo kaleessoo obboleessa waliin jedhee Amaddiin maalan balleessa. Atoroo itti akka waliin keessaa ta'e mootummaa basaaftee mootummaa keettee maallaqa walitti sabataa miti gurra tokko qabu. Boollatti itti galtu si ilaalla. Sigalee boollatti itti galtu. Naannaa arrabsaa jirta Amaddiin hadha. Boollatti itti galtu. Nama kumaa furtu ja'a jaltaa daawwataara si ilaalaara. Ati muuriitii qabataa turtes ati mee ati dhalchitee ilaala dhaggeeffadhutti hima. Wallaahi yoon isin nyaatin sisisin ati sana ilaaltaa si gadi buutee importii boollatti hin fuudhamin. Maaliif filannootti hin galin ati dhiiraa dhuguma. Maaliif filannoo hin gaddaatti hin galin akka ta'uuf gidadhu maaliif biyya hin galin yeroo mootummaa filatamu. Basaaftuu mootummaa waan taateef waan mootummaa gettuuf of sodaa. Basaaftuu mootummaa Abaddiin qoy kun nagara. Basaaftuu mootummaa jechuun nama mootummaadhaa waa haasaa geessu jechuudha malee.
Abaddi waa kumna garaa dubbanna bannaati. Ini nama tiga ini nama dinama guddaa taasisa. Nama guddaa Bisa laasa. bayi malam guddaa laati. Mana guddaa tu taate gaafa namni gaafa nadda guyyaa ta'e gaafa gaafa maa surtee laga ta'u maalee gaatte. Maal galche maal abbaa keetiin yeroo hin danda'u si gargaara. Buusi gadi abdiidhuma. Gadi buusi. Biyyani. Bayi calmeedha Alex. Haasaa nama guddaa gidduu gadi Alex. Kan sirriin atto jijjitee kan rakkina sammuu qabsiisee eega miidiyaa irratti dubataa ture. Mubaarik. Kan mudii itti qabataa ture. Mubaarik koy kumna gara sittaasaa Mubaarik. Paaspoortii lamiti rakkinne maddiin. Miyuuti irratti. Miyuuti irraa bahii dubbadhu dhugaa dubbadhu miyuuti irraa bahiiti. Rakkoon isaa paaspoortiidha sababiin ani paaspoortiitiin dhaabatu rakkoon isaa rakkoon sababiin ani arrafamaa sababii ati mana koo keessa jirtuuf bahi mana kootu. Amma dhaggeeffadhaa neebiin dhaggeeffadhaatti maa dhaggeeffadhaa hundi keessanuu dheengaddaa biyyaafannaa abbataa ture maatii kootis na beekaa nama hunda irratti uummata oromootiif annaa abbataa ture isin basaaftu mootummaatii har'a borisaan har'a kijibduudha borsaa qullattee siriillee natti hojjetanittu martiillee nyaachiftanittu waa'ee mootummaa kanaatiif har'as immoo jechuudha wallaahi hunda keessa zarii keessa yoo hin balleessisan teessanii laattan zarii keessa jechuudhaas taa'ee. Hadda biyya kana keessatti Zarmaanzarii jedhee Ahmad. Zarmaanzarii Aleeksiif Mubaarak baduu qabu lafarraa. Teesselaatti. Yaanni abdiin jedhe naaf. Dhuguma jette abdiin. Abaabootti kadhadhu sagabtima gilaabillee kadhadhu giftillee nyaatu rakkoo qabu Mubaarak biyya godhu biyya mormi rakkoo qabu si galee gaafa si galtee akka biyya abbaa kootii keessan jedhetti jiraattu si laalla. Okay, Ahmadiin ilaa kun Ahmadiin ati dhiirummaan qabdu Mubaarakiin qabsiiftee hin galchu fuudhaara namni. Basaaftuu mootummaati kan biyya Oromoo gotee Mubaarakiin qabsiiftee hin galchu Oromoo mootummaa keessa jiraataa isa. Siin galee. Mubaarik Yeroo baay'ee daqiiqaa tokko laadhaa Mubaarik. birriin kun Diraama kuma tokko diraama kuma tokko. isaa bakko na ergi Mubaarik natti afeera kan guyyaa shanii. Wallaahi ana mana Ahmadiin keessaa bakka inni jirutti. Lamme. Ummata keenya. Nama kuma shan. Mubaarik hin soba. Paaspoortii koo na jalaa bate. Paaspoortii koo na jalaa gatanii an biyya kana keessaa illee gudaanuun barbaada. Hundi namaa baasaaftu Amaddiina tokko callee birrii kuma tokko Mubaarik irraa siifuu na amma. Tokko sii fidee fudhattu urkaa. Jireenya Birrii kuma tokko ammarraa siifuu na callume Amaddiin. Adda birrii kuma tokko naanne borumaan hin nyaadhamaan ilmoo namaati bara. Anta lagaan Rakkoon Ahmadiin Gadi baanee dubbanne birriidhaa miti mucaan baasamoora barbaada. Muti kodhaame. An biyya Dubaay keessatti Amaddiin nama paaspoortii si hojjetu argeeraati barbaaddaa. ummata keenya. An amma muti kodhatame. Paaspoortii koo moo rakkoon kun irraa dhagaatti nagargaaraa mi'aan tokko. Wallahi qoosaan jiru anis dhugaan jechaadha. Namni rakkoo irraa dhagaa namoonni baay'ee hin faamne dheengadda. Ahmadiin qabeenya qabaatee Naasiriitti hojjetama. Ahmadiin maal qabaa jettanii dubbataa turtan hundi keessa jechuudha miidiyaa irratti. Waa'ee mootummaatiif siriinatti hojjetanii martiina nyaachisaniiru. Ati maaliif nama hin dhaggeeffatu? Qabame afaan kee baay'ee haasaa turte. Namni se Lala, usaama wallaggaa muti kodhaa sunti. Maalimma dhaggeeffatu ijoollee dhaggeeffatu. Waan Alex si jedhama dhaggeeffatu. Qoosaa booda qoosaa. Bakka kalas callis takka. Ustaaz Ahmad Wallaggaa dhiisaa dhaggeeffadha Ahmadiiniin. Na dhaggeeffattee kan Ustaaz wallahi qoosaan jiruan. Naagalee rakkati qoosaan jirre kanaaf siyaa dhaggeeffatodhaa jiraam. Naman dhaga'u malee. Ustaazi dhaggeeffadhaa. Ustaazi dhaggeeffadhaa. Nawaamiin daqiiqaa tokko dhaggeeffadhaa Dhaggeeffadhaa tokko na jala dubbatina. Rakkoon koo baraa kaan Ati hin dubbatiin rakkoo kee dhageenyeerra. Baraa kaan gargaara mannaatiin. Rakkoon keessa jiru baraa kaan gargaara. Rakkoon keessa jiru baraa kaatiin gargaara. Waan mana rakkoo bartanii kaatanii gargaaruu malee rakkoo kootuun bariin na gargaaruu hin dandeessan. Maaliif engeerra uummata Oromootiif kan qabsaa'ee dhaabbadde har'a biyya alaa keessatti uummata Oromootiif dhaabbadde naan kan jarri dalagaa dhowwanii martiina nyaachisanii siriinatti godhan kanuma malee waa biraatii miti. Akkasii hin dabarre. Utuu ajjeesanii laatanii kaffallaa fi nama nyaata. Lafeetti beera Mucaan kun hongee ta'eera sabaa sabaa. Lafeetti beera uummanni keenya namni ijaa jirtanu sa'aatii walakkaa sa'aatii booda deeqaa 15 booda mannin banamaa haadha keenya sana sarpiraayizii gochuuf deemnaa hundi keessan iyyuu Alex dabalatee inafina deeqaa 15 booda. Beeksisa hojjetachuu dhuftee asitti. Ati beeksisa hojjetatta osoo Ahmadiin beeraa Baataafti mootummaati Mubaarik Musammaa dhalma dhamee nuti qabdame. Basaaftu mootummaati Mubaarik Musammaa illee. Mubaarikin buusi gadi. Amma dhaggeeffadhaa. Warri basaaftu mootummaa taatanii hundi keessanuu warri mootummaa keessan warri mootummaa mormitan
Lah, dhaggeeffadhaa gadi buutanii jala kan teessan hundi keessan jechuudha. Bu'aa gadi. Kun maatii isin gootan waa tokko isin haa gootan tokko hin jiru. Isin galee. Dhaggeeffatanii waa tokko. Kanaaf dhaggeeffadhaa. Uummata keenya dhaggeeffatanii miti. Engaddas uummata Oromootiif hanga dhibee dhaabbataa ture. Raayyaa biyyaas bee wareegamee jechuudha. Biyya ofiitiif dhaabbataa ture. Biyya ala nama galchinaan tokko. Biyyi qottu godhe. Biyyi mataan abbaan malee wanti isin haa gootu jira. Engaddas uummata Oromootiif qabsaa'ee dhaabbataa ture. Har'as immoo mana keessaa dhareeme. La borsaa eegasii maallaqa guutee haadha maallaqa borsaan qabu. Mana kee siriinatti hojjetanii falfalanatti hojjetanii dalagaaleen rawwanii argaatan miti biriin kun waxaatu borsaa hojjetan jiru kun argaatan miti duwwaadha. Ayidii malee jechuudha. Ammaaliin godhameen haruu qabsaa'aa mootummaa mana jiraatu qodaa dalabatanii kanaan salu qodaa dalabatanii muurii qabatu. Naqee najib fooloo sassaabachuudhaan mana kootti ajandaa godhachuudhaaf. Namatti ol hin galchinaa, namatti ol hin galchinaa, jeeqaa jirtanii bar namatti ol hin galchinaa. Hin jeeqinaa namatti ol galchitaniitiin. Haa haa sana. Jaja amen daala sabaa mubaarak musammaa. Qoy ni Mariana Amiyyee Ahmad. Dhagaartaa. Tasgabbaa'ii furmaata barbaanna tasgabbaa'ii waa'ee mootummaa dhiisi garaa duwwaa Mataan badamee jira, mataan badamee jira. Biyya nyaata nyaachuu qabda. Amantiin bishaan qabanaan juusii biyyi dhuguu Dubaay qabda. isin barbaadan. Maaliif biyyi Dubaay basaaftuu mootummaatu hin jiraachuudha. Maaliif jireenya na dhawwaniiru. Hojii gaafa waa'ee gargaarsa namaa sittaa isaa inni gargaarsa. Waa'ee gargaarsa namaa akka baasaa mubaarak tuuti beelaan du'aartu. Beelaan tuuti duutu. Wallahi warra kana godhatan jechuudha. Wallahi dhaggeeffadhaa hitima. Wallahi muummicha ministeeraatti wajjin jechuudha. Yoo hundi keessan dhiyaatan raawwin teessan ilaatan gaafaasii gadi buutan. Warri biyya alaatti harkiftanii akkanatti taphataa warri immoo mootummaa keessanii mubaarak musammaa dhugaadha giftiidhaan bitameera biriidhaaf jecha biyya ofii hubateera. Isin galee Itoophiyaa fayyaa hubateera. Giftiidhaaf jedhee. Mubaarak deengadda reyaala kuma tokkoon si ergaa maddiin irra gatinaan jedhee 500 duwwaa naa erge wallahi naa ergisa 500 maddiin. Kotta. Amma simbiriidhaan bitamtanii akka naa rasuudhaaf iyyee muummoonni san miti mootummicha kana irraa buusuu dandeessan. Isin galee waraana guuttatee qaba taankii qaba. Abadan isinillee xiqiidhaanillee xiqiin damma caalamee ooti. Isin galee kanaaf anillee biyya alaa ga'ee taa'ee qabsuu kan kottiin kufattiin ciisu. Morma goota sitti cita la morma goota sitti cita. Har'a maallaqa na rawwattanii naan bortaa qullaatti naan biftanii mi. Morma goota sitti cita. Biyya Dubaay illee gadhiisa akkasiin basaaftuu mootummaa taatan illee hunda keessan barree jira. Mubaarak illee giiftiidhaa jedhee biyya ofii gurgurate Itoophiyaa guutuu jechuudha. Anadhaas keessatti haati manaa sun sababii birrii ofiitiin mana keessa ari'amte haati mana naa keessa illee jechuudha. Meeqatti gurgure Itoophiyaa Ahmadiin nyaata kan qabsiisa meeqatti gurgure? Itoophiyaa fayyaa Itoophiyaa fayyaa argatte mubaarak hin kan uummata leenjisee mootummaatti qabsaa'ee taa'u si gara miidiyaatiin muutiin qabatiin muutii qabatu sooma sobiin gijjimin Waa'ee dagarsa keetiin dubbadha. Waa'ee rakkoo keetiin dubbadha. Wallaahi galtee otoo hin galtu bara muutii qabatu. Rakkoo keetiin dubbadha. Waa'ee rakkoo kooti maa dubbattaati hattuudha bara kan biyya Isatti deengadda ani immoo isatti deengadda Oromoo wallaahi Ahmadiin siiriitti hojjetamee jira. Itti dawwalee irraa hiikaa jedhee siirii irraa hiiksee dhugaadha kunis. Lafee isaa ilaala. Lafee isaa ilaala. Wallaahi akka. Dhaggeeffata miti. Dhaggeeffadhaa irraa. Dubbadha Ahmadiin. Mubaarak Mee lafee isaa Mubaarak Ahmadiin. Buusa leeksiin irraa. Lafee isaa ilaalaa Oromoo. Namni ilmoo qabdanu dhageessanii wallaahi ani isan tunnee isan na tuqeedha. Aleeksi biituu qabadha dara rabbii ilmoo qabda. Lafee isaa ilaalaa Oromoo. Amma wanti dhugoonuu fi paaspoortii itti baafnee yoo inni nan deemee viizaa kayroo viizaan barbaade hojjechiifnaaf yookiin immoo amma Oromoon fakkeenyaaf amma haadha keenya kaleessaatiif birrii miiliyoona meeqa walitti qabiyaan. Mubaarak. Miyootiidha Mubaarak miyootii irra Ana qabsiisi. Maaliif? Birrii miiliyoona walitti qabnee suuqitti banuu dandeenya. Lamoo afaan isaa qabatee hojii isaa hojjetu Oromoo. Dhaggeeffadhaa sitti hima. Ahmadiin jechuun nama jawaariif giiftii kennuudha bardeen gadda laafii irratti. Yaa kenne jawaarii argeeraanis. Akkamitti mootummaa deeggaraa jawaariif giiftii kennuudha. Jawaariif koofiyyaa kenne. Kota. Jawar abiyyin kee naan abiyyin kee kare naan dhaqee lakkoosaa fudhee ittiin haasaa ture. Kunoo sagalee dhaggeeffadhaa. Sagalee dhaqabee ture. Isin dhaggeeffachiisa. Lakkoosaa illee fudheen ture. Kunoo dhaggeeffattanu. Abiyyin kee abiyyin arsaa naan jennaan itti sigadhee ittiin haasaa ture malee sababii kanaatiif miti. Muummichi ministeeraa nama kee kun namarra sun barbaadu. An
Akka keessanii afaan hin banu miidiyaa kanarra. Kunoo ittiin haasaan ture jawaariin. Isin akkasiisa kunoo. Paarlamaa as hubateetanii. Kunoo laa. Giiftii ati kenniteef nu qaqqabeera giiftichi. Dhaggeeffadhaa afaan hin baninaati. Dhaggeeffadhaa laa kunoo. Maa keessa yeroo dheeraa ture, hoggansa keessa nama dheeraa ture. Lolli gahee jira. Qabsoo nagaatti ce'uu qabna jedhee nama hojiitti wajjin hojjetaa turedha. Ammaaliin godhadha. Jawaariin lakkoofsa isaa fudhee ijoollee kaa yeroo irraa. Asii itti dawalee asii yaasee mootummaa kee qaara mootummaa rabbashaa dheedhanii naan jechuudha. Itti dawalee nageenya isinii buusaa. Rabbashinaa. Mucaan kun biirri biyya alaatti qajeelfatee biyya qajeelchaa jira. Hin ceeqinaa adii namatti naataa tureen. Jawaariin. Isinii galee. Akka isin baala gooftanii akkamitti nama mootummaa abiyyiin nama mormu akkamitti koofiyyaa kennitaaf gaaffiin keenya. Alekki taa'ee basaaftuu mootummaa tatumti. Basaaftuu mootummaatti atillee mubaarikillee qayyaramtee bitamtee dhufte atillee jechuudha. Jawaariin ikkoo annama daalakkii asii bilbilee fi Meemee Amaddi sagalee kee nu bani waan jawaariin jettee dhaggeeffanna. Akka dubbisitti hin taane. Tartiibaan. Amma waa'ee baasootti kooti maal qootanii? Ana adda biriin qabu bakkeetti mana keessa adeemeera maal qootanii? Rakkoo qabu sagalee dhaggeeffachiisti waan jawaariin jawee koo leenca koo jette jedhamaa rakati jedhe. Baay'ee maal leenca kooti? Dhaggeeffattu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira kabajamtoota miidiyaalee chaanaalee keenya obbo Jawaar keenya dhaggeeffadhaa afaan Amaariffaa hin beeku afaan Oromoo malee kanaaf afaan Oromoffaatiin na himaa isiniin jedha. Faannoo nuti Jawaaraan ijoollee Jimmaati rakkoo uummataa furuufanii nama dheengaddarratti biyyaa keessa ture biyya mirga sabaa salamii qabachiisee albuuda Oromoo saamame deebisiisee juntaa labalaasisee biyya ofii qabachiisee biyyaaf dhaabbataa ture keessaa isa tokko asirraa agarra jechuudha. Ammas immoo biyya alaa keessaa biyyoota mirga keessatti Dubaayitti hin argama. Dubaayin Ajimaaniin argama. Asin argama. Rakkoo keessan kana fure isaaniin dubbataa jira. Sooshaal miidiyaa gubbaatti namoonni baay'een isin xiqqeessu, isin arrabsu waan garaagaraa isin jedhu. Ilmaan Oromooti abbaa garreeti. Deengadda Oromoodhaa jechi qabsooftaniitu dhaabbattaniitu dhugaan keessan hin banne. Kanaaf walitti isin furree rakkoo keessan isin furre jennee dubbanne. Erganaa tas gabbaa Deebii Jawaar deebii Jawaar. hin deebifne. Isa deebiseeraa fi. Deebiseera. Kunoo dhaggeeffatu kunoo. Deebiseera. Abbaan kana jette abbaa qeerroo bira buusi. Dhaggeeffadhaa. Fedhii isaatiin hayyamamaa ta'uudha. Lammaffaa umriin isaa 18 hamma 24 yoo ta'edha. Sammuu qaamni isaa fayyaa yoo qabaatedha. Inni kun riikardii godhame. Riikardii kan godhame. Lakki nuun galle miidiyaa lallabaa olta nuti amadee jechuun nama Jawaariin daalaktee asii dawalee haasofsiise. Maaliif sababii isin basaaftuu mootummaa tanaa jettan anneen gadaraatti biyya keessa Oromoo ammee viidiyoo jala gaala abiyyi daban dhaabbadde makalaakii haallee deeme obboleessa kiyya nafa ifadhe biyya alaa dhufe. akka abiyyi si beeku bari hin beekanu jarri kun. Amaddiin assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kan Jawaar siin jedhe nutti agarsiisi ka salaamatanatti qareera. Jawaar dawwaleeraa fi abiyyuun dawwalaa fi Jawaarii miti. Immoo. Alex taayee ati rakkoo mucaa kanarraa qabdu. Alex sitti naafa dhugaa sitti naafa. Dhaggeeffadhaa tima. Jawaarii abiyyiin arabsaadha jedhanii sobanii maqaa Jawaar balleessanii naan Jawaaritti fudhee abiyyiidhaa walitti naasaa abiyyiidhaa walitti waliin qabaadhaatti biyya keessan ture itti naasaa ture Jawaariin lakkoofsa fudhee jiru yeroodha. Lakkoofsa jaamarroonaa kan jennaan reediidhaan reediin akka kachiisee kennaa guridi. Kan abiyyi seenaan kan jaamarroon moobaayil si kennu amma si ergu itti sagalee qabdaa fi amma si erga WhatsAppiidhaan. Wallahi jedhu tinima. Kala walitti araarsu ka ummanni sabeenii araarsu Amaddiin madhiisa jara tana Amaddiin hin qofatu araarsa waan ta'eef Amaddiin hidhiisa. Jawaariin illee jaamarroollee abiyyiin illee Amaddiin hin qofa dhiisa haa araarsu. Mucaan kun dhugaa rabbii garaa qulqulluun uummata kanaa yaada'ane waan garaa na nyaatuun Amaddiin nama barbaadellee onaan jedhe wani nan aarsine yoo jiraate garaa qulqulluun saba kanaa hojjeta. Ati faatee waruu jua abiyyiin hin jaallattu beekila Amaddiin diina siinis beekila. Laa wallahi abiyyiin hin jaallatti wallahi viidiyoo hedduun jaallatti viidiyoo duraa deebisaatu hin jaallatti. Lakki diina. Maal jechuudha jaa akkamitti abiyyiin hin jaallanne. Laa wallahi hin kettu waan na jaallattu deeggarti wallahi abiyyiin. Deemi akkasi bareechisiiti. Asiin dura harka kan kee ol qabii fuuldura kiyya abiyyii waliin ifa jedhe Amaddiin naan jennaan harka kiyya ol qabee nama 10,000 irratti fuuldura kenna abiyyi waliin ifa jedhe maal jechuudha. Waadaa seenee turte. Guddiidha bar waadaa seenee ture bar. Amma gara Kaayirootti dhufu amma fudhatte si battaanii ka paaspoortiin sirratti. Turkii deemuu hedaati mucaan gara Turkii fudhachuu hedaniiti. Ustaaz Hamza Hashimirraa akkuma dheengadda ziirii irraa hiikeeni. Ammallee baasaboora haa kennuu fi baasaboora irraa fuudhaa. Bazaboora jedhama amma. Ijoollee biyya Arabaa biratti.
paaspoortiin. Irraa fuudhaafi dheengadda Mubaarak Musammaa itti dawwalee ziiri irraa hiisise. Amma ishii mucaan kun ala jira eedanuma eessa bulame eeda kana eessa bula hadha eessa bula lafti dhiite kun. Eessa bula jedha bar. Mucaan lubbuun keessaa baate hiddi keessaa bahee hidhiin goggodde gurri bichaan bakka hafe. Gurra Abdi. Sireesiidha nama ilaal hojii hojjeta taanaan dhuguma hojii galuu barbaannaan paaspoortii na hojjechiisaaf doolaara. Abba waa'ee hojii naasayin eenyutu waa'ee hojii haasa'e. Aboo hin qalladinaa waa hunda qubna gara kun wallaahi. Deema caalessi taa'ee eenyu waan hojii haasa'isiin jedhese. Nu kaasuun waa'ee baasa waraanni waa'ee hojii nutti haasa. Paaspoortii nama jedhe jira. Ales taphataan jiru beektaa taphataan jiru. Abba waa'ee hojii nutti naasayin. Yoo maatiin dhiifama naa godhiti yoo beekte saba keetti yaadde malee yoo dhiifama naa godhite ilaale ijoolleen miidiyaa kana namni kun hundi mana sitti bana ta'e lamaffaa immoo maatiin keetti illee beektee ni ramee rakkoo keessa galta si galee. Waa'ee hojii dubbattee jennaan inni fannifamta. Sa'aatii keetii wajjin karsalee sa'aatii bitatte sun kamiin karsalee buna dhugaa jirtu wajjin. Buna dhugaa jirtu sana wajjin. La agate miti birri tokko qabu ID kana malee jechuudha qaama kana malee jechuudha. Mana keessa adeemee maal qaba boorsaa keessa maal nyaatan? Maal nyaata marga nyaataa mucaan kun. Hojii jedhaalee si taa'ee as keessa taa'ee hojiin ka maaliiti hoo namni yoo waan nyaatu qabu ilaa jarri kun deeninnatii dhala ilaa. Maal deeninnatii sobdee ati birii deeninnatii ettee barre kan biyya basaasee biyya urgotee Itoophiyaa warra biyya gurguru gurbeeffatee ta'a. warra mootummaa jibbu bichaa walitti qabee uummata Itoophiyaa urgotee barre uummata Itoophiyaa waa tokko uummata biyya alaarraa maallaqa nyaatee gurguree shamarran Qabaman bakka indoo maal eegsidhamuu qaba har'a Ahmadiin of kabachiisuu barbaaddeeti. Ales isaa jedhe godhuma.